Naannoo Amaaraa keessatti lola waraana Faannoo fi humnoota raayyaa ittisa biyyaa jidduutti deemaa jiruun waraanni Faannoo Amaaraa godina Walloo lameen gandoota hedduu to'achuu hoggaa himan Ministeerri Deetaan Kominikeeshinii fi Tajaajila Odeeffannoo Mootummaa Faannoon lola banee shororkeessuu dandeessi malee dandeettii loltee lafa qabachuu hin qabdu jechuudhaan hubachiise. Naannoo kibba Itoophiyaa godina Goofaatti shofeerri ambulaansii haadha da'umsaa keessa jirtu gara dhaabbata fayyaa geessuuf kafaltiin kafalameef hojjechaa ture. Turtii ambulaansiin dalagaa turetti rakkoolee isa qunnamaa turan ija miidiyaatti miidiyaatti himuudhaan ajandaa miidiyaa hawaasaa ta'eeti jira. Gareen humna addaa mootummaa naannoo Affaar dhiyeenya ijaaramee qindoomina raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa wajjin ta'uun galaana diimaa deebisuuf sochii yoo jalqabu mootummaan Eertiraadhaa immoo mootummaa Itoophiyaadhaa burjaajessuudhaaf garee finxaalee Faannoo fi TPLF keessa harka dheereffachuudhaan kaaba Itoophiyaatti jeequmsa hammeessuun himame. Daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakkuma jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Kanneen amma dhageessan hangafoota oduu keenyaarraati amma bal'ina oduu isinitti himna. Lola waraana Faannoo fi waraana mootummaa jidduutti deemaa jiruun gareen Faannoo naannoo Amaaraa gandoota Walloo kaabaa fi kibbaa hedduu to'achuu jiraattonni fi hooggantoonni Faannoo raadiyoo sagalee Jarman DWDL wayleetti himanitti jiru. Gondar kibbaa fi Walloo kaabaa kan walii qunnamsiisu magaalaan Cahee Moojaamtuu garee hidhatee naannoo Amaaraa keessa sossoo'uun to'atamuu jiraataan magaalaa sanii tokko DWDL wayleetti himeeti jira. Humnoonni kun magaalaa kana qofa odoo hin taane magaalota akka Zaabiit, Gargaaraa fi Afqaalitti dabalatee bakkeewwan hedduu to'achuu jiraataan kun DWDL wayleetti himeeti jira. Haaluma wal fakkaatu ajajaan garee Faannoo godina Walloo kaabaa Meejar Miikiyaas DWDL wayleetti akka himetti Faannoon kaabaa Walloo qofa keessatti aanaalee jaha to'achuu himeeti jira. Akka hoogganaan kun jedhutti guyyaa kaleessaa qofa loltoonni mootummaa naannoo Raayyaa Qobboo, Mujjaa fi Kulmaas to'achuuf yaalan loltoota kanarratti miidhaan guddaan irra gahuudhaan yaaliin loltoota mootummaa kanaaf fashalaa'ee jiraachuu himeeti jira. Lola dhiyeenya kana taasifameen bakkeewwan akka Saanqaa, Zaabiit dabalataan to'annoo isaanii jala jiraachuullee ibseeti jira. Gama biraatiin jiraataa Walloo kaabaa kan bakka laastaa bilbilaa jaamu jiraatu naannoo isaanii to'annoo Faannoo jala akka ture kan ibse hoggaa ta'u lola tibbana taasifameenis to'atamuu ibseeti jira. Akka gabaasni kun ifoomsetti lolli kun bakka Baaqloo Maanqiyaa jaamtuu naannoo ol ka'iinsa gaaraa qabdu gaara Saanqaa Walloo kaabaatti argamtu keessa lolli jabaan turuu himeeti jira. Gabaasa kanaan deetaa ministeera kominikeeshinii fi tajaajila odeeffannoo mootummaa obbo Kabbadaa Deessisaa humni Faannoo naannicha keessatti haleellaa raawwachuu malee dandeettii bakka tokko qabachuu kan hin qabne ta'uu hubachiisuudhaan naannolee hidhattoota Faannoo qabaman ja'aman yookaan taateewwan lola dhiyeenya kanaa mudate to'annoowwan Faannoo jala osoo hin taane olola hooggantoota Faannoo ta'uu ibseeti jira. Naannoo kibba Itoophiyaa godina Goofaatti shofeerri ambulaansii haadha da'umsaa keessa jirtu gara dhaabbata fayyaa geessuuf kafaltiin kafalameef hojjechaa ture. Turtii ambulaansiin dalagaa turetti rakkoolee isa qunnamaa turan ija imimmaaniitiin miidiyaatti himuun ajandaa miidiyaa hawaasaa ta'eeti jira. Dargaggeessi shofeera Haabtaamuu Darguu jedhamu godina Goofaanaa Meeloo Gadaa keessatti waggaa lamaaf shofeera ambulaansii ta'ee hojjechaa jiru. Taateen gaddisiisaan isa mudachaa ture dilbata dabre wayita BBC Afaan Amaaraatti himu taateewwan gaddisiisoo nama naasiftuu ta'uun bu'aa miidiyaatti hime ajandaa miidiyaa hawaasaa ta'eeti jira. Taateewwan dargaggeessi kun mudatan jechuudhaan himan keessa haadha da'umsaaf deemtu ambulaansiin fuudhee gara buufata fayyaa wayita geessaa jirutti halkan irraa toora sa'aatii 8tti taateen hamaan isa mudachuu himeeti jira. Daandiin baadiyyaa Meeloo Gadaa ulfaataa waan ta'eef erga kiiloomeetira 80 takka deemeen booda haadha da'umsaa irra jirtu abbaa warraa isiitiif hojjettoota fayyaa fuudhee gara dhaabbata fayyaatti imalaa ture wajjin ambulaansiin kun dhoqqeetti diituudhaan naannoo san buluu ibseeti jira. Garuu imala gabaabaa booda ambulaansiin dhoqqee keessatti qabamuun isa cinqaa turuu hime haadha da'umsaaf deemtu fuudhee taateen kun yeroo isa qunnamu sammuun isaa garmalee cinqamuun kan hime dargaggoon kun ambulaansii keessaa bu'ee dhoqqee jala jiru qotuu jalqabe ta'us garuu ambulaansiin dhoqqee keessaa baasuuf yaaliin godhee milkooynee fi halkan waan ta'eef namoota ambulaansii keessa jiraniin alatti namni gargaaruu danda'u argamuu hin dandeenye. Tarii namoonni naannoo san jiran ni dirmatan jechuudhaan sagalee ambulaansii iyyisaa yeroo turetti naannoon sun bosona waan ta'eef dirmannaa tokko dhabeeti jira. Ambulaansiin dhoqqee keessaa baasee haadha da'umsaa irra jirtu gara dhaabbata fayyaa geessuuf halkan dukkana keessa sa'aatii dheeraaf ambulaansii oofaa ture waan ta'eef odoo kanaan jiru imala abdii kutachiisu keessatti haati ulfaa ambulaansii dhoqqee lixxe keessatti dahuu himeeti jira. Yeroo kana halkan irraa toora sa'aatii 8 daa'imni dhalate du'uu fi yeroo kana shofeerri kun miireef wallaaluutiin rifatee dhoqqee ambulaansii keessa lixee keessa taa'ee bu'aa turuu namoonni wajjin jiranii himaniiti jiran. Taateewwan kun hundi raawwatanii erga ambulaansii wajjin dhoqqee keessa bulan ganama ambulaansiin biraa haadha da'umsaa tana fuudhee hospitaala biraa geessuu dargaggoon Haabtaamuun miidiyaatti himuudhaan taateewwan san yeroo yaadatus bo'ee miidiyaatti himuun yeroo ammaan tana ajandaa sooshaal miidiyaa ta'eeti jira.
Ayaan ittisa biyya Itoophiyaa yeroo ammaan tana gara buufata galaana diimaatti sochii taasisaa jiraachuun dhaga'ame. Dhimma ijoo mootummaa Itoophiyaa halkanii fi guyyaa irratti hojjechaa jiru buufanni galaanaa yeroo dhiyootti hojiirra kan oolu ta'uu pireezidaantii Riippaabilika Federaalawaa Dimokiraatawaa Itoophiyaa obbo Taayyaa Asqasillaasee walgahii mana marii bakka bu'oota uummataa waggaa ja'affaadhaa fi walgahii mana marii ministeerotaa irratti dubbachuun ni yaadatama. Dhimma hulaa galaanaatiin wal qabatee guyyaa takka dura dureewwan gaafa Afrikaa keessattuu kanneen daangaa galaanatti dhiyaatan Jabuutii, Yemanii fi Somaalilaandii humna galaana Jabuutii wal arguun dhimma eegumsa galaana irratti waliin mari'achuun biyyoonni kunneen eegumsa galoo galaana diimaa fi galoo galaana Eden irratti wajjin jiraachuu hoogganaan humna galaana walii galaa Jabuutii Ahmad Hurree Hariyyee ibseeti jira. Guyyaa irraa ammoo onkololeessaa 18 bara 2025 raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa sochii gara buufata galaana Asaabitti eegalee jiraachuu odeeffannoon toora miidiyaa hawaasaa garaagaraatiin tamsa'aa jiraachuu mul'iseeti jira. Itoophiyaan humna waraanaa guddaa gara Asaabitti bobbaasaa jiraachuu fi dhaabbanni Dimokiraatawaa galaana diimaa Afar Shaabiyaa dhabamsiisuuf qabsaa'aa jiru waraana isaa gara Asaabitti sochoosaa jiraachuunis ibsameeti jira. Guyyaa tokkoon dura ammoo kominikeeshinii mootummaa naannoo Afar mootummaa federaalaa wajjin ta'uun abbummaa galaana diimaa mirkaneessuuf uummanni fi mootummaan Afar wareegama barbaachisu kamuu kan kafalu ta'uu ahaduu miidiyaatti hime lammii miidiyaan gabaasuun ni yaadatama. Yeroo ammaan tana mootummaan Eertiraa sodaa kana waan qabuuf mootummaa Itoophiyaa jeequmsa keessa galchuuf dhaabatii TPLF fi humnoota finxaaleeyyii keessa harka galfachuun kaaba Itoophiyaatti jeequmsa kaasaa jiraachuun ibsameeti jira. Humni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa kanaan duras kallattii amma bobbaa kanaan mootummaa Eertiraa daangaa irraa tiisaa turan koggaa ta'u bara mootummaa badhaadhinaa keessa ammoo humni kun deeggarsa jabaa argachuun sochii galaana diimaa deeffachuu irratti kan fuulleeffatan ta'uun ibsameeti jira. Kana malees garee waraana mootummaa Afar Haarawni ijaarame yeroo garaagaraatti uummanni Afar qarqara galaana diimaa jiraatu sirna mootummaa Isaayyaas Afwerqiitiin cunqurfamaa jiraachuu amananii kan ijaaraman hoggaa ta'u yeroo ammaan tana waraana isaa gara mootummaa Afar kan Eertiraa taate Daankilitti sochoosee akka jiru viidiyoon fuula tiwutarii peejii irratti maxxanfame mul'iseeti jira. daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa oduu odeeffannoon galgala kanaaf qabannee dhiyaannee kanan gammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.